Me amo ti kundumaa wahittina jamto waritu siha wankiti hojjata muti kan umiyati ya rabbi amuti kan umiyati. Dhugaaf jiraadhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dame ya rabbi nume amoti hunda wahittin hajamtu wahitu sihajama mutumma wa hunda wakayuvetuma nafiyati nage wallahi alhamdulillah connectionatu ya inu khayo jira male mutumma wa hunda wakayuvetuma wampete hojjata menyusi morma rabbin dandayada kofta wa hundati أركم سي سمرا كيف أهلي بقنا جان لفتان دي أدا أبين دان ديادا وتاوا ونداتي أركم سي سمرا شوفا كوني داتي nyaachuu fi dhuguuni sujii isaatii miti mukuu fi rafuuni isaan malti rabbi lubbuume kenne fi qadara rabbi lubbuume kenne fi qadara waan ittiin jiraattu isumatu soora. Arraa aqiidaa salafaa qabnaa dhiyaadhaa. Aqiidaan salafaa tun eegaa bohaaraa shaashaa jechaa akkam dhiyaadhaa wal afeeraa isinis ifiifis if afeeraa. Egaa sagantaan reefuun tanaa edaas ajaa'ibaa tabaranaa tumbaa asata konnekshinaa tashabakaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baliin dhiyaadhaa qaceelloo dhiyaadhaa. Arra aqiidaa salafaa qabnaa. Aqiidaa salafaa inshaallah kutaa 8 kutaa 9 akkasiinsaa. Ati wajalaais deebisaa sheeris godhadhaa mee arra sheer godhadhaa niin ture konnekshina kana naarsee ኮኔክሽን ያ ያለው በጣም አናደደኝ። ሲያፍራንቲቻ የኮኔክሽን ችግር አለው። በጣም አናደደኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከማሩ ከሁሉም ነገር በገነጋን ሉፍቴ ያዱ አየ አቂዳ ሰለፋ ኡታ dabartee kutaa 8ffaa keessatti fuuhu waalaikum salaam baga nagaan dhuftee dhiyaadhaa Hussein Said hayyee amma karaa darsiiseenna inshaallah. Kata kaya itu terwedin ya siapa kapi ya tanah wih oh nabi teh wur-wurin kita dah wur-wur
ورور 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 مروه. وعليكم السلام ديادا ديادا بنتي اوه سين شفتوني ديادا. هوي واجر عرب او تير خنا بسيني جي. ويني وياي 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 أيه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاماتك جدا ورين سجنتا فينياتن بيجي قادس إسلام رتي دبرتو لايف دبرو ورين هردفتن سجنتان. وعليكم السلام يا دا سجنتان توربان deemtuu keessaa guyyaa sabtiitii fi guyyaa ladaa sagantaan tiyyaa aqiidaa salafaati. guyyaa shaneen kan guyyaa ishinirraa ilaanqa jimmataatti darsii harfii fi quraanaati. egaa araan tanaa sagantaa aqiidaa waa'ee توحيدا قودة سدين كيسا توحيدا أسماء وصفات جرا. أسماء وصفات كيسايس مكافي صفة ربي يجولا. مكافي صفة ربي كيسا خم مكاتي لا راجر مكا ربي لالجسي. وعليكم السلام يجول لي بغانا جان لفتان ليادا مكا ربي لالجسي قبتي أفور تانا كان برباجستو تاتي جني قبتي أفرين كيسا خندورا maqaan rabbii gaarii yookaan bareedaa ta'uu laallee jira. ulaagaan bareedina isaa ulaagaan gaarii ta'insa isaa qabxii lama laallee dabarsinee jira. ammallee qabxii lammaffaa irratti maqaan rabbii lakkoofsaan hin daangeffamu jenne. maqaan rabbii kan dimshaashaa kan waliigalaa lakkoofsaan hin daangeffamu jenne. hadisa lama finnee hadisa tokko kan hadisa Abaa Hureyraa irraa Bukaariin gabaasa keessatti rasuulli rabbii maqaa 99 ta'ee fi dhibba guutuu tokko irruudha. namni isiisan tiifatee jannat seenu malee hin taane jee. inni witriidha witrii jaalataa jenneeti 99 dubbanne. ayyee eega 99 jee rasuulli dubbatee jiru lakkoofsaan hin daangeffamuu kan jedhu maalii yaani jedhu jiraachuu ka'uun mala akka san hin kaaneef hadisa biraa finne. egaa hadisa lamadaa finne keessatti jammi yogguu walii goonu hadisa lamadaa finne keessatti rasuulli yaa rabbi allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik jee maqaa kee kan waliigalaatiin si gaafadha yookaan si kadhadha jeen kan waliigalaa san keessaa maqaan kan waliigalaa jehu san kan ati ifii teetiif moggaafatte kan ati ifii teetiif ifii moggaafte jennee ilaallee jira. harki kiyya kun mirga amma har'a mirgaa bitaacha isinitti ta'ee jira. maqaa ati ifii teetiif ifii moggaaste kan namni si moggaasin laallee jira. ayyee ammaas maqaa ati quraana keessa buustee beeksiste fi ammaas maqaa gabrootan kee keessaa uumama kee keessaa gabrootan gabricha kee yookaan gabrittii ta'e yookaan gabra kee tokko beeksiste kan rasuulaati jennee. kanaafuu kan kitaaba keessa buustee quraana keessa maqaa rabbii quraana keessa jiruu fi kan uumama keessaa gabricha kee tokko barsiiste kajawsanis hadisa keessaa nabi Muhammad jennee walit deebisnee maqaa 99 rasuulli dubbate san hojii jammi yogguu walii goonu hadisni gubbaarra dubbanne as keessa seene. hadisni
خلما ده أنا خسين حديث نكون بنفا وليقلت تقوتو وليقلا جي خطابة قيسا في قبرو تخي برسي سخجن خنا وانا كا أمني قبرو تربي بيخو تاسيسي لمن كان قولي ديبسني مقا ربي سقلتمي سقلين خان قرآن في حديثا نطفي تو إبسا أسكسينين أماس مقا ربي لكو سانين دانجي فمو جيتشو واني نفرق قاسيسي قام بوداتي مقا أتي يقاو مقا أتي يقاو أماس مقا أتي فلاتي بيكم سنمر رافا قوت هيتي إفبرا قوتي لوها المحفوظ كيسا قال ميستيخ علمي نمان بين أكتي لالي دبرسيني جر إيغا قبتين سدفا قبتين لما فاتيو جولي دياتي أسماء الله أوه دي ساقا أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع مكان ربي مكان الله وني مركناون يخاو وني رقاسفمون يخاو وني مكان ربي تجامي مرتاوي بكمو قبون هممو قبون تلما ما نسون تين مكان شريعة ندو في توقبا مكان شريعة ندو في توقبا kan beekamu 99 san fudhachuu dandeenya sitti maqaa rabbii 99 kan hadiisaa fi quraanaan nu dhufe san fudhachuu dandeenya walii galatti 99 jenne san as keessa kanarratti hundaawaa jechuudha kana jechuun maqaa rabbii tilmaamaan akkana jaamee qoodamuu yookaan moggaafamuu hin qabu hin dandeemu fakkeenyaaf maqaa ummanni kiristaanaa itti fayyadamuu jira kan ummanni oromoo itti fayyadamuu jira kan farajjoonni itti fayyadamuu jira ayyee እግዚአብሔር ጀው እግዚአብሔር maqaan allaa 99 keessaa ni jira sanni ilaallaa fakkeenyaaf maqaan rabbii tilmaama yookaan akkana moggaasuun hin dandeemuu wanni jenneef fakkeenya tokko waa fudhannu maqaa akka biyya keenyaa beeyi ummanni Somaalee ilaahii jaaniin ilaahii yoo jaan maqaa 99 keessa jira yaa rabbi jetti oromoon maqaa 99 keessa jira alhamdu lillaahi rabbil aalamiin rabbi faatihaa jalqaba laalle bismillaahi irrahmaani irrahiim jennee gaafne booda ayata lammaffaa irratti alhamdu lillaahi faaruun allaafi allahan sanuu rabbi gooftaa kantee alaalamiin alamtoota hundaaf alama jechuun bakka isiitti itti dhufnaa amma firraa wanta goonu egaa ilaahiinis achi keessa jira rabbiis oromoon itti fayyadamti kan biraatis allah arabni allah jaanii maqaa isaati jarri keenyaa ollaan keenya yookaan uummanni kiristaanaa afaan amaaraatiin dubbatu እግዚአብሔር jaan እግዚአብሔርን kun maqaa allah keessa ni jira maqaa allah keessa ni jira yookaan maqaa 99 wajji waliin ni madaalama walni simata egaa hiikkaadha gargalchine takkaa'o rabbi kan jennu gooftaa jechuu yoo fudhanne gooftaa yoo jennee afaan oromootti yaamne sirriidha allahan gooftaadha yoo jenne maqaa isaati yaa gooftaa harfii arabaan jettu afaan oromoo gargalchine hayyee rahmaan yoo jenne kan uumama isaa addunyaarra jiru kan islaamaa fi kaafiraas haqa ceelee fi jallaafis nahee tola ooluuf akka
addunyaa irratti isaan uumeetti uumama isaan uumeetti qooda hiruuf jechuudha. yaa ka uuma ayyee haa samii yoo jenne maqaa isaatii yaa dhagayaa yoo jenne afaan oromootti hiikkanne maqaa isaati san itti deemina. ammoo እግዚአብሔር yoo jenne እግዚአብሔር ፈጣሪ yoo jennes haaliq tahaa uumaa argamsiisaa jechuu seena. afaan amaaraatti faxaarii yoo kadhate isa kadhachuu jira. haa rabbi kadhachuu jira. nama biraatti yoo hin hiikne allaatti hiikkate niyyaansaa karaa allaatti taate. yoo karaa biraatti deemee faxaarii yoo jee waan biraati itti deemne ilaalla. እግዚአብሔር jechi jedhu kun maqaa allaa keessanii jira. hiikkaa maqaa allaa 99 san keessaa qoodanii qaba. itti ol simatu ni qaba hin qabu. kana wanni jaamuuf afaan kun afaan Giis ta'u Giriik ta'u hin beeku. maali gaa maqaan isaanii jalaa badee. hiikkaan isaa egziyaa jechuun egziyaa gabroonfataa mallakataa injifataa jechuudha. biheer gabroonfataa biheer sabaa fi sablammii gabroonfataa sabaa fi sablammootaa jechuudha. እግዚአብሔር jechuun afaan oromootti hiikne. allahan gabbaramaa ilma gabbaramaa sabaa sablammii qofa. sabaa sablammii yogguu jenne sabaa sablammii yogguu jenne ilmaan namaa dhiiraa fi dhalaa waliigalatti la hedduu dogongoraa. እግዚአብሔርን maqaa allaati wajji walitti hin deemu. እግዚአ gabroonfataa biheer sabaa sablammii. hay dhugaadha rabbiin gabroonfataa sabaa sablammiiti qofaa miti. rabbiin uumamni isaa hundi bineensi hundi beeyladaan mukaacitaan uumamni addunyaa tana hundarra jiru uumamni addunyaa tanarra jiru hundinuu gabrootan allaati. gabrootan allaati yookaan allaan gooftaa uumama hundaati. wanni kana faalleessu maali? quraana irraa ragaa yoo fidannee suuraa faatihaa ayata lammaffaa ka jenne alhamdu hin jennu ammallee jidduutti wayni si yaadachiisaa deema. alhamdulillahi akkas hin jennu. alhamdu harfiin arabaa haa qalloosanii asitti jirtu. alhamdu faaruun galanni hafaarfamuu qabu yookaan faaruun tan lillaahi allahaati. faaruun allahaaf taate allaan sanuu rabbi gooftaa gabroonfataa mallakataa san ibsasaa keessatti itti dhufna. gooftaa alcaalamiin gooftaa aalamtoota hundaa. hayyee gooftaa aalama hundaati. allahan aalama hunduu jennu uumama hundaahu if keessa qaba. akka maarifaatti alama qaf yoo jenne addunyaa tana qofa ilma namaatii fi sabaa sablammii san qabata. garuu rabbil aalamiin rabbii aalamtoota hundaa kan tahe faaruun allaha fi allaan sanuu mallakataa yookaan gooftaa takka rabbii aalama hundaa kan tahe. aalama hunda jennu maleekaa waan samii torbanii fi dachii torban keessa jiru fi samii torbanii fi dachii torban ammallee waan isaan keessa jiruuf isaan jidduu jiru mara qilleensa walaa teeknooloojii kana waan hunda waan
ilmi namaa arguuf wanni ilmi namaa hin arkin waan ilmi namaa qabachuu danda'uu fi kan qabachuu hin dandeenye ammallee arshii kursii sanballinaan itti dhufna waan uumama ta'e hundaa'u maleekaallee hidhatee uraleen hidhatee jannataa fi azaabaas hidhatee hundinuu achi keesseen tanaafuu rabbil aalamiin gisee jenne allahan maqaan isaa maqaan allaha hundinuu qabxii lama qaba jenne takka sifa rabbiitii wajjiin wal simataa lammaffaa qabxiin dura maqaan allaha jalqabarti maqaan allaha bareedaa yookaan gaariidha ha jenne gaarii yoonni takka gaarii ta'uudhaaf ulaagaa lama dubbannee jira warri gaaffii qabdan boodarra gaafattanumaa rakkoon qabu ammoo darsi waan yeroo gaaffii isiniif hin kanna inshaallah amma siruma na hordofa allahan maqaan isaa hundinuu gaariidha gaarii ta'uu qabxii lama dubbannee takka maqaa haja'u moggaafama eenyummaa wahiiti moggaafama rabbiin itti beekamu maqaa isaa kan inni itti moggaafame maqaan inni itti moggaafame sanuu kan inni itti moggaafame ta'uu qaba dabarsinee jira kan inni ifii isaatiif ifi moggaase ta'uu qaba ayyee qabxii lammaffaa maqaan inni itti yaamamu sifa isaa calaqqisuu qaba maqaan allahan ittiin yaamamu san sifa isaa irraa calaqqisuu qaba takka sifa isaa san mirkaneessuu qaba sifa isaa ibsuu qaba maqaa akka allaa uumamni ni qaba garuu waan san godhuu qaba jennee amma duraas dabarsinee jira qabxii tokkoffaa irratti maqaa rabbii qabxii afur kan barbaachisaa ta'u kan jenne sanatti dabarsinee jira ayyee egaa egziyaabiheer maqaa allaa keessaa qooda kan qabne wanni ragaa ta'u waan maqaa allaa hin ta'in fakkeenya fudhanne tilmaamaan maqaan kun kennameef egziyaabiheer egaa rabbiin kan uumama uume yogguu ta'e ilmi namaa hundinuu gabroota rabbiiti yoo jenne gabroota rabbiiti yoo ja'amu ta'e tilmaamaan egaa rabbiin egziyaabiheer ja'amuu qaba gabroonfataa sabaa sablammii ta'uu qaba kan sabaa sablammiin isa gabbartu ta'uu qaba waan jedhu dabarsaas keessatti kanaafuu maqaan kun dogongora sifa irrinaati ibsu jira rabbiin sifa irrinaa qabaa jechuu ibsa sababni akkaan amma himu jirutti rabbii yoo sabaa sablammii ilmaan namaa qofa uume jinni eenyu uume maleekaa eenyu uume uumama biraa oo bineensaa beeyladaa waan adda addaa biqilaa fi kana hunda maaltu uume kanaafuu sifa hanqinaatii rabbiirra kaayaa yookaan maqaa sakkabaati ayyee maqaan kun rabbiin hin malu yaamuun nuun hin ge'u yoo afaan amaaraatiin kan fayyadamtu taate egziyaabeer hin je'in allaa jii takkaa'oo maqaa je'amu san akkaan reefu jeessanitti faxaariyee maarree sanirrallee allaa yoo jette maqaa isaa kan dansaa jenne san 99 san kallattii yoo yaamtee irra bareeda bareedaadha ayyee qabxiin ifansa maqaan egziyaabiheer maqaa rabbiin hin malu wanni akkanaatii fi kan kana fakkaatu maqaan hanqinaa rabbiin hin malu haya kan biraa fudhannu ammallee ab jaaniin ab waalaikum salaam dhiyaadhaa ab jechuun abbaa jechuu ab jechuun abbaa jechuu hay አባቴ ሆይ በሰማይ የምትኖር ምናምን አርግልኝ ማሬ ጃኒን ቀረተኒ ፉሁ ናፍ ዴቢሲፍ ጋፊ ነምኒ ቀብደን ጥሙረረቲ አመ ደርሲ ቀልቢን ጨቀሳ ወንቲቱን ቁልፊ አመንቲ እስላማቲ አቂዳ jechuun ቁልፊ አመንቲ እስላማቲ yoo aqiidaan tun toltee hujiin namaa bakka harkatti yoo aqiidaan si toltee salaanni kee bakka si harkata soomanni kee zakaanatti kannattuu fi wanni hundinuu bakka si harkata kanaafuu
hedduu barbaachisaadha aqidaan. Eenyuuf akka dalagamtu akkamitti akka dalagamtu abbichi dalagamuu san maaliin moggaafamuu qabaa akkam ta'uu qabaa aqidaan haalaan barbaachisuudha. Kanaafuu ab kajawu jecha ab jiru kana yoo fudhannee abbaa jechuudha. Ab walda manfas qudduus maal jaanii yaaman. Ab jechuun abbaa jechuudha. Allaaf abbaa jechuun hin ga'u. Sababni egaa bakka tana keessatti waa hedduu laaluu qabna. Abbaa jechuu oguu ta'uu ab jechuun abiin maqaa Allah keessaa qoodan qabu. Hiikaa isaa yoo fudhannee jala laallee waan bi'oonni ni kannu alishoo abbaa kiyya yoon jee sirri maaliin na dhalee yookaan na dhalche jeetii yaada. Akkasi beekamaasi. Ayyee yoo akkana ta'e sakkaba rabbii irra kaayuu rabbi arrabsuu ta'a. Rabbi arrabsuu jechuun akkamii arrabsa? Akka ilmi namaa itti wal arrabsu lakkii ati dandeettiin qabdu yakkaa wanni ati jettu keessaa dogongoraa jira. Ati ilmoo qabdaa jechuudha. Abbaa jechuun namni tokko abbaa ta'uudhaaf dura jaartii itti haajama. Fuudha barbaada. Jaartii itti haajama. Ayyee. Jaartii tana fedhu qaadii keessatee fuudhaa fedhu abbaa irraa fuudhaa fedhu maalirraa fuudhaa. Yoo fedhe aruuza godheeti diggisatee nama nyaachisee akka uummata sanitti akkuma bukka fedheeti jee oowwisee aruuza galchata. Kunis takka. Kan biraa fedhu akkanuma inni haa godhatee jee galchata. Hanqina agarsiisa. Rabbiin wayitti haajama jechuu agarsiisa. Jaartitti haajama jechuu agarsiisa. Subhaanallah. Rabbiin kana hundarraa qulqullaa'e. Kan biraa jaartii qabaa jechuun shirkii guddoo ammaas ni laallaa san bal'inaan laallaa. Suuratul Ikhlaasii fi kan biraa keessatti bal'inaan akka inshaallah akka ajaa'iban laalla yoo rabbi jee rabbiin nu halaafisu achiinis nu haa gahu. Kanaafuu ab yoo jenne rabbiin jaartii qaba. Ayyee jaartii eega dhalee booda ilmoo barbaada. Lam yalid walam yuulad. Hin dhallee hin dhalata lamne rabbiin. Nillee hin dhaluu nillees hin dhalatu. Kanaafuu ab yoo jenne dogongoraa Allahan yookaan gabbaramaan keenya Allahan abin ta'u jaartii hin qabu ittillee naajamu. Jaartii eega fuudhe booda namni ilmoo barbaadaa ilmoos ni qaba jechuu agarsiisa. Sababni eenyuuf abbaa ta'a? Yoo ilmoo qabaanne eenyutu abbaa ja'a? Eenyutu abbaa ta'aaf? Dogongoraa Allahan kana hundarraa qulqulluudha. Maqaan kun isaan hin malle ammallee. Egaa kana yoo jenne dogongora xiqqaa waa xiqqoo tokko kan jiru yoo laalle barreeffama keessatti takkaa dubbatama keessatti kana hojii aabii hojii kan wal fakkaatu faallaa kanaa namoottiin Oromoo takkaa hedduu ni fayyadamna. Wanna kana dhugaa wanni itti jennu waan biraan ni jenneeti ta'uu mala. Garuu bikka tana namni nu booda kan bikka tana hin beekne aqiidaa waan ta'eef jecha akkam dogongorre gisee hundaa hafirraa eenu. Kana wanni itti fayyadamnu obboleessa rabbii, obboleettii rabbii, maarree rabbii waliin jenna. Kunis dogongora. Tilmaamaani moggaafama maqaan taane rabbiif kan nu jirra. Keessa bal'inaan laaluu dandeenya. Obboleessa rabbii yoo jenne jecha keessatti jecha dubbanne hima kana keessatti jecha yookaan
waan irraa irrisnee jira. Waan sayyoo guunne sirri. Nuti ni yaanne qalbii yaanne dhugaa akkasii yaanne rabbiin keessa namaa ni harkaa. Inama laamaalu binniyyati ni yaallaalama. Hogguun fite zamzamis ta'ee namni biraatis hogguun fite darsii fixadhee gaaffii yoo qabaattan gaafadhaa jeetiin isinii kanna. Amma immoo dhiifamaa wajjiin waa'ee gaaffiitii fi waa'ee fixee waa'ee kanaa akka waa'ee kanaan barreessinaa nama barreessuuf deebisaa kannaaf warri sagantaa hordofaa jirtan. Ayyee obboleessa rabbiin obboleessa ni qabaa? Obboleessa rabbiif jecha obboleessa islaamaa obboleessa diin raayitiidha. Obboleessa diin obboleessa islaamaa obboleettii diin obboleettii islaamaa raayitiidha. Sirri obboleettii rabbii yoo jenne obboleettii rabbiif jecha ta rabbii jecha obboleettii walii ta'an ta rabbii jecha obboleessa walii ta'an ha rabbii jecha obboleessa walii ta'an yoo kana jee sirri. Obboleessa rabbii yoo jenne obboleessa rabbii yoo jenne rabbiin dhalatee argamee jechuu kana. Obboleessa rabbii yoo jenne gaaf tokko obboleessa rabbiidhaan jee beekte san dura akhiinaan jee akhii jee beekte laaleetiin akhiinaan jennaan afaan oromootti akhiin maali yaanii tufaniimi maaliin deebiseef akhii akkaminaan jennaan furrii nagayaan jeen furriin tamita funyaan hin baatu kaa inni akhiinaan jee miti akhii taan cufaan baatu ta tufansaniimi anis ta funyaan baatu ta darban seen akhii akkaminaan jee harkanatti islanaan furrii nagaya fayya qabdaa yaa furrii jeetiin deebise maaliif jecha isaati wajjin wal qixxeessee deebisuu kiyyaan akka kiyyaatti haya nagaya qabdaa obboleessa rabbiinaan jee hayi gaafii takkas gaafadhaati obboleessa rabbii anaaf ni lakkuu dhalenne moo narra guddamu narratti qaayoo beetemee naa himiin jeen ni beeyta anaaf ni hiriyaa walakkuu dhalenne moo abbaan tokko moo haadhaan tokko moo mee maalii teenyamee naa himiin jee yoo beeyte akkas jechuu kiyyaa mitii bar akkanaa obboleessa yoo jette obboleessa rabbii jecha taane maaliifin kana jeen waan kana akka sirreessifatuufin jeen ayyee obboleessa rabbii yoo jenne dogongora guddaa bikka tana laallachuu qabna. Obboleessa islaamaa ni dandeenya. Obboleettii islaamaa ni dandeenya. Obboleessa diin ni dandeenya. Obboleettii diin ni dandeenya. Ammallee rabbi yookaan allaa maqaa keessa naquudhaaf obboleessa rabbiif jecha walii taane yookaan yaa kan rabbiif jecha obboleessa kiyya ta'e takkaa'oo obboleessa rabbiif jecha obboleettii rabbiif jecha sa yoo raadhisne obboleettii rabbii yoo jenne hayi rabbiin kun gabbaramaan muslimaa yookaan kan nuti gabbarru obboleettii qabaahii tokko jarjaraan akka kiyyaa obboleettii rabbii yogguu jaan hayi yaaboo manguddootti argadhu bareedduu qaba moo takkam qaba yoo isiisan qashtii taate manguddoon itti ergaddaati haanaa kan nu akkam dogongora seena rabbiin obboleettiin qabu kanarraa qulqulluudha. Allahan waan kana hundarraahuu qulqullu akkan dogongorre inshaallah obboleeyyan kiyya islaamaa kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan waliin dhageeffachuu jirtan dhaamsa kana hedduun obboleeyyan keenya oromoo itti fayyadama hedduu itti fayyadama waan akkaan sirreeffachuu qabna. Maaliif egzaabeeriin dogongora akka ta'e ilaalle aabiinis dogongora akka ta'e ilaallee jirra. Ifirraa nama biraatti hin qabnu. Nuti warri muslima jennee deemnu amantiin teenya muslimaa waan akkaan sirreeffachuu qabnurraa takka bikka obboleessa rabbii obboleettii rabbii jennu kana sirreeffachuu qabna. Rabbiin obboleessa hin qabu. Rabbiin obboleettii hin qabu. Kana jechuun obboleessa rabbiin obboleessa qaba jechuun dhalatee argame jechuudha. Qul jiin yaa ergamaa kiyya Muhammad
huwa eenyu gabbaramaan kiyya allaha jaama maqaansaa allaha jaama bal'inaan achi keessa laallaa ahad tokko inni asamad asamad jechuun bal'inaan laallaa kan uumamni hundi itti haajamu kan inni itti hin haajamne bikka isaan laalla amma gabaabseetumaan himaa lam yalid hin dhalatamne obboleessan qabu jechuu lam yalid walam yulad hin dhalatamne nillees hin dhalle jaartiin qabu jechuu ilmoon qabu jechuudha kanaafuu allahan obboleessan qabu obboleessa qaba jechuun dhalatee argamee haadha abbaa qaba jechuu ibsa ammaas hin dhalanne hin dhalatamne nillee hin dhalu nillees hin dhalatamu ganaallee hin dhalle hin dhalatamne nis hin dhalu hin dhalleellee rabbiin dhalateen argamne rabbiin keenya guddaan dhalateen argamne kanarraa qulqullu waan isaan hin malle inshaallah bikkatan akkaan wanni hubachuu qabnu bikkatana rabbiin keenya guddaan dhalateen argamne kanarraa qulqullu namuu kan daganne rabbiin abbaan qabu hin qabu haadhallee kanarraa qulqullu namuu kan daganne rabbi lubbuumeef kenne fi qadara waan ittiin jiraat sanitti deebina egaa allahan dhalateen argamne kanaafuu obboleessa rabbii yoo jenne rabbiin haadha qaba abbaa qaba jechuu kana dogongora ammallee obboleettii rabbiin haadha abbaa qaba obboleettiin isaa harkatee jira lakkuu wajji dhalatamoo nama akkasiin jedhume gaafii gaafadhu obboleettii rabbii yoo sin jette tan dhalaa dubartoota keessaa obboleettii rabbii dhalaan takka yookaan namni biraa obboleettii rabbii yoo kasiin jedhu ta'e takka yoo kasiin jettu taate obboleettii rabbii eegaan ta'e lakkuu wajji dhaladhe moo hangafa isaati isarra guddoodha moo isarra xiqqoo gaafadhu bikka irraa deebisu yookaan bikka irraa deebisu isaa beeka yookaan isii beeka kan biraa eegaa bikka tana sirreeffachuu qabna wanni kana jennuuf ammas kuni sakkaba yookaan waan inni hin qabne rabbi irra kaayuu ta'a waan allah hin qabne allah irra kaayuu ta'a fakkeenyaaf meenummaa naa fudhadhu bar rabbiin kun wallaahi oobsa inni qabu haliimiin san maqaa isaa ka dhugaati bu'aa naafeeti yoo namni tokko waan hin taane nuun jee maqaan taane yoo nu yaame ni usna waan usuttiyaa waan usu yoo dhabee dhakaa barbaaddadheetiin buuf fotte isaa akkam kaniin nun hin qabne gaafa ijoolleeti beektaa hogguu namaa ijoollollee gaafa ijoollee gaaf tokko ni yaadadhaa mucaan narra guddaadhaa nama ta'e ni dandeessaa jedhanii waliin nama diran beektee gaafa sana boo dhohee maal jeetiin humnaarra qabaa digim durgamalee lafa na darbe wayna tumeyaa jeetiin dhakaa lafa barbaadaan dhakaaniin isaan fotteessuu lafa barbaada dirree keessa dirree guddoo keessa bikka kubbaatti taphannu dirree tana keessa ijoolleen achi deemteetuma kubbaa taphattee maal jettee achi deemtee bikka akka citaaf amaarreerra udaantees garagattee kubbaa taphatte ayyee dirree keessa udaanni jijjiira dhakaan barbaachisuu deemaa bitee wayyee jeesoo lafa barbaadu jiruutiin waan silaa isaan dha'u harkadde dhakaa harkadhe jeekuu fuudhu udaaneedha niin dhagu joo akkasuma narra naaqame gubbaan gurraacha xiqqoo aduu dheensaa fuudheetumaan niin dhajee jiidhe
maaliin isaan dhawaami maaliin isaan fotta isaa miti ajaa quufeetiin akkasi dhaqee laga dhaqee qaama dhaqee tunis baasaa bar kanaafuu innaawaa wanni kana ta'e maali waanin ani hin qabne takkaa waan naan hin malle waan na godhe jecha waan hin taane narra kaa'e takkaa waan humna isaatti fayyadamee na miidhee jecha miidhaa tanaan irraa kafa dhadhajeetiin achi ga'e hayyee mee ka akkanan namni dilli kun arrabsu awoo nan dhiistu fileera faxara dhufee si biraan nyaadhu gaa'oo tiruu teen fedhu hin nyaadhu bor fileera maana barreessita hayyee fakkeenyaaf ati ta dubartii maqaan kee haawa takka aasha waan fedhe haa ta'u haawa waa hedduu jawwii waa hedduu qabda haa akkasii qabdu maqaa warri keessan itti si yaamu takka warri keessan si moggaasee warri keessan sagalee hin dhagayamtu boo ati sagalee jiru kun mee sagalee inni dhagayamti moo hin dhagayamtu takka takka kanaa barreessaa ayyee kana maqaa nuti qabnu takka obboleettii teenya takka tafeete haa taatu maqaa itti warri keessan si yaamu maashaallah warri sagalee jettan obboleeyyan kiyya obboleettii tiyya yookaan obboleessa kiyya hedduu si jaalannaa rabbi sagalee si didde tana si baa tolchuu inshaallah rabbi waa hunda si yaa mijjeessu feenaati ati gabbee deebii gaa gabbee deebii eega waan gaafa ijoollee waaniin ani hin qabne fakkeenyaaf oniin jee waan hin taane yoo namni nurra kaa'e waan san moonee irraa ijjala buusu waan san akka nuun hin jenne jechuudhaaf waan adda addaa goona jechuu waan sanirraa waan naqunnamiin hime hayyee rabbiin obsa qabaan jenne waan isaan hin malle maqaa sakkabaa irra kaa'anii isa arrabsanii jenne fakkeenyaaf obbolii teenya ta dhalaa takka maqaa ati qabdu maqaa bareedaa qabda hayyee yoo fakkeenyaaf namni tokko dhufee intal girgiraa kootu siin jee adde girgiraa kootu yoo siin jee maatu si dhagayama maqaa kee ka warri keessan siin baase babbareedaa ka qabdu takkaa'oo neekneemii takkaa maqaa ati barbaaddu kabiraatiin katti siyaaman osoo qabdu adde girgiraa kootu yoo siin jee akkam jettame maashaallah galatooma abbareen kiyya yoo obboleettii teenya takkaan adde girgiraa bikka abaluu ta'e takka yoo maqaa keessi dha'u si yaamuu wallaalele obboleettii maarree maqaa kabajaatiin si yaamuu dhiisee intal girgiraa hotu yoo siin jee maatu si dhagayama ammaas kanumaa fi kan biraa obboleessa kiyya kadiiraa anarraa eegalee yoo ammaan tana maqaa itti siin yaaman kana katti beekamtu maqaa bareedaa atiitti warra keessa si yaama takkaa katti beekamtu kanaan namni si yaamuu dhiisee boo cirama boo hasala yoo siin jee aboo hasala okkotee yoo siin jee aboo okkotee hot yoo siin jee maaltu si dhagayama okkotee yoo namni siin jee kadiiraa anarraa eegalee ani hedduu naar subhaanallah kanaafuu jamiila anu akkasi garuu oguu booksiin keessa kaa jettu akka kiyyaan dhahaa barbaachisachuuf yoo deemte ayyee udaan akkam fuune kan biraa ulee fudhadha jettee boofama wantarra ol boo jiru boofa fuutee niin dhawgu jette sin marame akkasiin iddine boofni ifirraa eege ayyee kanaafuu maqaan allahan maqaan isaan malu yaamna waan sifasaa hanqina irra hin finne allahan waa takka itti naajamu maqaan inni fi moggaasee maqaa inni quraanaa fi hadiisaan nu dhufe kan nuti beeynu jechuudha maqaan beeynu 99 sanii waan sanii ala ta'in akka hin yaamne yoo hin aarre kan aarrees maashaallah rabbi obsa siifaa dabalu obsa akka ayyubsan siyaakan egaa beeyta obbo sheettoo dalagaasaa akkana siin jaa akkana siin jee akkana si arrabsee moo firraa deebisiif siin jaawar firraa deebisiif way suma tuffate way si laalatee jaawar si gubbaa dhaabatee sheexaanii siyaasaasee
obbo Sheexoo akkas hatti jiru ammoo namni obsu haalaan gaariidha. Hedduu barbaachisaadha. Ati ka obsa qabdu maashaallah siif itti yaadaba nulleen obsa akkasii rabbi nu haqanu. Egaa rabbiin kun haalaan obsaadha haliim akkaan obsaadha. Maaliif akkanatti obsanii beeytanii rabbiin? Fiigee nam tokko kar tokko hin deemu jechuu bara. Zooroo magbiyaa'u ciraaroo maal jaan deemtees eessa galli harkuma isaatti deebita. Addunyaa kanarratti abbaan fedhe hin ta'u. Hanqa umrii isaa fixannaan wanni qadaratti itti barreessee iraadatul koownitti warni rabbiin iraadatul koownitti itti barreessee akkana jeetti fedhe hin oolu. Laa yastaaxiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun. Lubbuun takka illee kullu nafsi zaa'iqatul mawt. Lubbuun cufti du'anii dandamti. Maayikiroo sekondii takka duran dabartu hin miidhu. Osoo isaan geenya rabbiin lubbuu uumama takkaallee hin fuudhu hin miidhu. Annam uumama tokkollee hin miidhu jee baallama seenee jira. Lubbuu isaatiin kakatee jira. Inni harramtu zulma alaa nafsi. Wajaaltu beeynakum. Ani lubbuu tiyyarratti miidhaa haraam godheetiin jira jee kakatee. Lubbuu isaatiin kakatee. Hayyee kanaafuu nam tokkollee hayyee hin miidhu jee kanaafuu sa'a yeroon san gizee geesse maayikiroo sekondii takka osoo hin geenye irraa hirrisee hin ajjeesu ammallee maayikiroo sekondii takka boodatti hin aarsu. Kanaafuu bikka dhaqu beekaa akkana obsa. Yoo toobate irraa deebi'aaf. Yoo toobanne immoo akkasii yoo du'e qixaaxa ulaagaa isaa ittiin nama adabu qixa badiitiin kaayee jira guyyaa qiyaamaa namuu galata isaa ni galfamaa gaafa san. Kanaafuu obsa guddaa qaba. Egaa nulleen obsa akkasii obsa nu haa kannu. Hayyee kanaafuu waan hin malleen yoo rabbi yaamne dogongora maqaan Allah keessa sifa rabbii hanqina ibsaa obboleessa rabbii obboleettii rabbii akka waliin hin jenne. Ifaansa mee amma dura ka waliin jettaniis ta'e ka waliin hin jenne rabbii irraa nu haa eegu. Inshaallah namootaan akkana jiru yoo gartan waliin haa sirreessinu inshaallah. Kan biraa waan dogongora amma waan haasoo keessaatiin dubbachuu jira. Waan maqaa keessatti jechoota itti fayyadamnu keessaa obboleessa rabbii obboleettii rabbii san sirreessachuu jira. Katti aanu inni ilaallu waan barreeffama keessaa ilaallu. Hujumaata rabbii maqaa rabbiitii fi hujumaata rabbii lachuu kan walirra qabu. Lachuun kan walirra qabu jira. Maqaa fi ibsa maqaa jecha itti fayyadamnu keessatti. Maqaa fi jecha maqaa jecha itti fayyadamnu jira. Ammallee jecha keessatti waan takka osoon barreeffamaan seene duratti hogguu fayyadamnu rabbiin ni arkaa nis ni dhagaya. Allahan ni arkaa nis ni dhagaya. Dhagayitii akka isaan maltu arkaa akka isaan maltu arka. Dhagayitii akka isaan maltuuti dhagaya. Kanaafuu Allahan ni dhagaya. Dhagayitii waan ittiin dhagayu dhagayitii qaba. Allahan ni arkaa arkaa isaan maltu waan itti arguun qaba. Ija itti arguun qaba. Ija isaan maltu ta'uu uumama hundarraa alaa adda. Leeysa kamislihi shee'un wahuwa as-samii'un basiir. Allahan sifa isaa keessaa sifa Allah keessaa uumamni takkolleen sifa akka Allah qabu hin jiru. Allahan uumama hundarraa sifti isaa ta addaati jechuu. Uumamni tokkolleen ha sifa akka Allah qabu hin jiru. Sifa abbaa fedhee keessatti. Arkaa akka Allah qabu miti. Nuti ija kana qabnaa rabbiin ija ni qabaa takka isaan maltu. Rabbiin ni dhageyaa isaan akka isaan maltu qaba. Tateenyaa alaa ta uumamarraa addaati. San gizee firqaa keessa seennee firqaan tun maal jettiin ija laaltee firqaan ashaariyaa maal jettiin jaamiyyaan maal jettiin
kullaabiyyaan maal jettiin abaash maal jettiin torbaatamii fi lameenuu fi torbaatamii sadeenuu firqaa torbaatamii sadeenuu maqaasiitii fi waa'ee sifa rabbii irratti maal jettiin akkam jettiin akkamtu sirriidha hamtu sirrii miti ham qabachuu qabna sam gizee bakka firqaalee seennee keessatti bal'inaan raasoinaa sirreeffachaa deemna aqidaan akkaan barbaachisuudha hojiin teenya akka bakka nu argattu dirqamaa waan kanaa namni hundinuu waliif dabarsaa waliin ga'a inshallah egaa oromoon teenya oguu kadhattu hundaa miti nam tokko akkaataa itti kadhatanii jira yaa harkii malee harkuu jaan gizee wanni takka isa miitee itti himachuu fedhe yaa harkii malee harkuu jaa yaa dukkannin daarre maal jechuudha yaa dukkannin daarre jechi kun gongoraa miti jechi kun sifa rabbii ibsu jira yaa dukkannin daarre yaa dukkana fedhe keessaa yoo jiraanne yookaan wanni dukkana fedhe keessa jirtu harkaa kee duraa hin baane jechuu ni agartaa waa hunda akka siin malutti agartaa dabarsa sirriidha kun yaa dukkannin daarre kana jechuun yaa harkii malee arku jechuudha yaa harkii malee arku akkam maqaa isaatii fi sifa isaa ibsaa maqaan allaha asin bareedaadha gaarii ka jenne keessatti maqaa allaatti ibsaa sifa allaatti ibsuu qabaa jenne maqaan rabbii bareedina jalqaba irratti qabxi kufa irratti ilaala yaa harkii malee arku jechuun osoo ati hunoo arki jettee osoon ani arki jee sin ajajne durattu ni agartaa jechuu ani arki jee si ajajuun duratti ajaja namaatii alatti waa hunda bikka dukkana fedhe keessa jiru ni arkitaa jechuudha jecha sahiha sifa rabbiiti guutuu dhibbatti ibsu jira yaa harkii malee arku ajaja namaatii ala akka feetetti sa'a waa hundaa'u wanni hundi si duraan baane jechuudha sirri ammoo qabaddaa yaa harkii malee arku ija laalchise harkaa laalchise yaa dhagayii malee dhagayu yaa dukkannin daarre ammallee Hanifaati jenne ija harkaati jenne yaa kan dhagayii malee dhagayu yaa rabbii kiyya waanii si kadhu kana naaf dhagayii naa dirmadhu ayyee dimsaachiin samaa jechuun san hedduu an akka kiyyatti hin qeebalu sagaleen teenya haa dhagayamtu hajoo kan hin qeebalu osoo allahan waa hunda dura si dhagayu jiruuti ilma namaa lallabachuu jirta rabbii ati dhaaqumee dadhabdee jirtaati sirra mootummaa wayyaa jechuu kan gongoraa aqiidaa hatti himattu eenyu ta'uu qaba allah hay gargaarsifattu eenyu ta'a allah hatti maganfattu eenyu ta'a allah kan gargaarsaa tumsa irra barbaaduu qabdu eenyu allah iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jettee kadhachuu jirta suma qofaan gabbara yaa allah kiyya suma qofaaniin gargaarsifadha yaa rabbii kiyya dhimma kiyya kana naaf guuti gargaarsi kiyyaa fi tumsi kiyya suma jettee itti himachuu jirta gise salaattu ammoo ogguu gabbaate dimsaachiin hisamaa sagaleen keenyaa dhagayamu rabbi ati masgiida qofatti si karadheeti bikka biraatti mootummaan karadhaatti qofa fura baafadhu jechuu qanna akkan dogongorre aqiidaadha kun aqiidaadha hankarachuu jirtu rabbi allaan yookaan gabbaramaan kee rabbiin masgiida qofa keessa jiraatee bikka biraa dadhabdee jirtaati riizarfiidhaati beenchii taa'ii yookaan ogguu isaan dhumuu deemtuun humna godhee itti hin ta'u yeroo hunda hankarannu allaa ta'uu qaba waa hundattuu allaa irratti hirkachuu qabna sababni aqiidaa nu dura miidhaa irra fidaa wujiin ati salaata keessa jechi ati salaata keessatti isa kadhate iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jettee isa kadhachuu sun kijibaa jechuu ta'a kijiba jechuu ta'a kanaafuu aqiidaadha kan kadhachuu qabnu allaha katima waa hundaa'u akkuma iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kan gargaarsifadhuu fi kaniin gabbaru si jettetti jennetti anarraa eegalee kaniin gargaarsifadhuu fi
khaniin gabbaru sii eegaan je'ee ahaddii isa dura dhaabbadhee bikka maleekaan hujii xiyya nagal meessitutti ammallee bikka namni naa wajjin ejjutti tuuta tahee kophattiis tahee rabbiif baallama seenee achi garagalee dimsaachiin isama dogongora sagaleen ta'e eenyu si dhagaya dura rabbitti himadhu haa Allah kasi uumee hawaa hunda harkaa qabutti hin himattu Abdulkarim yeroon gaaffii xumuraa amma gaaffiin deebisu ifis hin darariin barreeffamaanis hin darariin hawaasa sagantaa tana nama sagantaa dabarsu dhageeffachu jiru siin godhin sa'a gaaffii boodarraan isinii kan amma cal jayiitii dhageeffadhu waan si dhibee yoo jiraate barreeffadhu ayyee gaaffii bitaachaan dhugu jirtaa hojii dara mirgaayin dhugu jira moobaayil arra gara galcheetiin jira akka daawwitiitii mirga kiyya bita gooti bita kiyya mirga gooti ayyee kanaafu yaa kan dhagayii malee dhagayu jechuun ati osoo na dhagayi je'ee sitti hin himne kaniin silaa dhagayitii rakkoo itti himadhu ka rakkoo tiyyata gubbaatiis waan hin asaasee dubbadhuu fi waan hin olkaasee dubbadhuun akkaan na dhagayu kan waa hunda kiyya beeku kan haasawaa kiyya hundaa'uu dhagayu sii jechuu kanna sifa rabbii ibsa rabbiin arshii olitti ol ta'ee sambika isaatti ilaallaa bal'inaan gizee yeroo firraan gubnu achirraa waan uumamni dubbatu hunda beeka ayyee akkasi yaa ka arkii malee arku ajajaan maletti dandeettii isaatiin arku jechuudha tiik sirriidha sifa rabbii ibsa yaa ka dhagayii malee dhagayu jechuun dhagayitii ni qabdaa dhagayaa ni qabdaa wanti dhageessu ajaja kiyyaala dhageessaa na dhagaye jechuun haa dirmadhu jechuudha arkiinis akkasumatti dirmachu jechuudha ammoo yaa ka arkaa malee arku yaa ka dhagayaa malee dhagayu dogongora yaa ka arkaa malee arku jechuun biqiltaan addaan haa hubannu yaa ka arkii malee arkii ii qabdi kaaf kisraa jalaa qaba yookaan kii yaa ka arkii malee arku jechuun waan itti arkitu ni abdaa ni agartaa ajaja alatti dandeettii ta'in akka feetetti arkitaa jechuudha sifa rabbii ibsa yaa ka arkaa malee arku jechuun ni agartaa garuu ijaan qabdu jechuudha haa hubannu yaa ka arkaa malee arkii yoo jenne ajajaan alatti arku jechuudha himannaa namaati alatti arku jechuudha yaa ka dhagayii malee dhagayuun himannaa namaati alatti dhagayaa jechuudha ammoo yaa ka arkaa malee arku yoo jenne dogongora guddaadha ni agartaa ati ijaan qabdu jechuudhanuu kanna yaa rabbi ati ni agartaa garuu ijatti agartu hin qabdu jechuu kanna yaa ka arkaa malee arku jechuun ifaansa yaa ka arkii malee arkuun sirriidha yaa ka arkaa malee arku yoo jenne ati rabbi ija hin agartu hin qabdu garuu ni agarta jechuudha dogongora sifa rabbii hanqisuu ta'a samii maqaa rabbiiti basiir maqaa rabbiiti albasiiru allaan maqaasaa 99 keessaa albasiiru arkaa maqaasaati waan ittiin arku qaba san bikka samii'un basiir sifa rabbii keessa gizee bal'inaan seenne amma maqaa keessa jira gizee sifa keessa seenne takka takkatti edda facaasnee ilaalla ni arkaa leeysa kamislii shee'un wahuwa as-samii'un basiir ni dhagayaa waan ittiin dhagayu qaba yaa ka dhagayaa malee dhagayu jechuun ati gurran qabduutii ni dhageessa jechuudha sifa allaa maqaasaa tokko mirkaneessineeti maqaasaa keessaa ulaagaa lameen keessaa tokko mirkaneessinee haddoo barsine san ulaagaa tokko kijibsiisu jira dogongora guddaadha kanaafuu yaa ka arkaa malee arku jechuun hin dogongora sifa rabbii hanqina kannaa isaaf hin ta'u maqaasaa keessaa faalleessu jira yaa ka arkii malee arku yoo jennu malee
yaa kadhagee malee dhagayoo jenne sirriidha. yaa kadhagee malee dhagayoo jechuun gurraan qabu jechuu kana. Assamii maqaa isaa assamii san faalleessu jira jechuudha. Hayyee ammallee habarreeffamaatti hin deebi'a. Habarreeffamaatti hin deebi'a inshaallah. Habarreeffamaatti hin deebi'a. Habarreeffamaa dhugaadhaa. Barreeffama qubee afaan Oromoo kana keessatti barreeffama qubee afaan Oromoo kana keessatti afaan Oromoo qubeedhaan hogguu barreessinu dogongora hedduu argama. Fakkeenyaaf amma dura obboleessa keenya tokko gaafa biyya jirru hojii barannee 78 eegas hogguu naa barreessuu maal jee barreesse Usmaa'il Alishoo jaala gaafa dur jee barreesse. Yaada isaatti akkasi dhimma isaatti akka isin tilmaamee godhetti Usmaa'il Alishoo jaala gaafa dur jechuudhaan barreessuuf ka'e. Ammoo qubeen afaan Oromoo barreeffama keessatti laan qubeen sagaleen laaftuu fi laaftuu dheertuu ta'a. Laaftuu gabaabduu ta'a. Jaala gaafa dur jechuu barreessuuf ka'e. Ammoo laan dabilii dachaatti taate. Usmaa'il Alishoo jallaa gaafa dur jee barreesse. Ogummaa barreeffama laalu akkas jaa. Hayyee obboleessa kiyya yoon dur jallaa ta'e har'a alhamdulillah baga rabbiin naqa ciqilchee jeetumaan dubbii irraa gabaabse. Maaliif inni yaada isaatii fi barumsa adda adda taate. Akka akkas hin taane waan takka inni dhugaadhaa hogguu waan takka barreessinu tokko waan takka goonu niyyaan teenya sirriin ilaalamti. Nama biraatiif akkami reefu dubbadheetiin jira. Obboleessa rabbii obboleettii rabbii hogguu jennu nuti akkasii yoo yaanne namni biraa hawaan kana hin beekne haaqiidhaan hin beekne kan waa'ee shari'aa bal'inaan keessa hin beekne edaa obboleessi rabbiin obboleessanii qabaa jee fudhachuu danda'a. Rabbiin obboleettii ni qabaa jee fudhachuu danda'a. Kanaafuu rabbiin dhalatee argamee takkaa'oo haadha abbaa qabaa jechuun maal mirkaneessa? Isaan rabbii ta'uudha achi mirkaneessa. Maaliif dhalatee argamee kan naqaa obboleessa yookaan obboleettii eega jenne rabbiin dhalatee argame jechuu harkanna obboleessaa waan qabu jecha ni dhalate. Kanaafuu isumatti sammuu namaa achi deebite. Akka akkas hin taane waan hunda ofirraa ilaaluu qabna obboleeyyan kiyya. Hedduu ofirraa ilaaluu qabna. Aqidaa qulfii amantiiti. Kanaafuu barreeffama keessatti hogguu maqaa feesbuukaatis ta'e waan fedhe haa ta'u fakkeenyaaf jabaan rabbuma sirrii dhaamsi quboonni kannu sifa rabbiiti. Rabbiin maqaa isaatii jabaan maqaa isaa sifa isaa akka ibsu maqaa lama waliif fidee aljabbaar alqahaar kunis waliif dhufa. Rabbiin maqaa isaati maqaa lama tokko ibsa tokko maqaa godhee tokko ibsa maqaa godhe. Hayyee jabaan rabbuma yoo jenne sirriidha. Jabbaan rabbuma jee barreessa tokko tokko. Jabbaan rabbuma jabbaan maqaa biyyaati. Jabbaan maqaa biyyaati yookaan Jaappaan jaaniin. Edaa Jaappaan warri Jaappaan keessa jiru takkaa'oo warri biyya Jaappaan keessa jiru takkaa'oo mootummaan Jaappaan rabbii isaanii addunyaa bulchaa takkaa'oo gabbaramuu qabanii jee namni sammuu namaa achi yaaduun mala. Kanaafuu barreeffama keenya haa sirreeffannu. Hayyee jabaan rabbumaa waan akkanaa kana fa'a kan biraatis ni jira. Tarabbii caala jee tokko ammaas makiinaa irra katabatanii yeroo kana amma wanta ittiin harkee gaafaan biyya jiru qubee makiinaa irratti godhatanii katabatan. Tarabbii caala jee barreeffachuu fedhe. Tarabbii caala jee barreeffachuu fedhe. Ammoo kan waan san waan caccalaleetu makiinaa irra laxafasan tolchu Oromoo miti. Guraageedhaan isaa adaree irraa akkasi tolchanii waan san caccalaqaa san makiinaa irratti fudhatee laxafe. Innis qubee afaan Oromoo kana mirqaaneetuma beekuu dhabuun mala takka jajjaraan lallaxafuun mala. Maal jaa achirratti tarabbii caalaa jechuu fedheemi tarbii callaa jee tarbii callaa hiikaan lachuu jijjiiramee uumaa rakkoon qabu akkanaa kun maaliif tarbii callaa maal barbaadee jettee numa bira kutta waan akka maqaa rabbii tokko sirreewee tokko kan biraa godhu sifa rabbii hanqina ibsaa akka firraa sirreessinu hedduu galatoomaa obboleeyyan kiyyaa. Egaa qabxiin lammaffaa kaarraan tana jennee wanni ilaallee maqaan Allah tilmaamaan
kannuufiin hin ta'uu jenne kanarratti irra haasoyne qabxii sadaffaati. Qabxii afraffaa takkaan nu hafa inshallah darsii boroo keessa laalle yoo rabbi jee egaa leeysa kamislii shay'un wa huwa samii'un basiir. Allahan fakkiin akka isaan jirtu sifti isaa hundi guutuudha nis ni dhagayaa nis ni harka jechuudha. Inshallah daqiiqaa 10 isiniif hin kannaa warii gaaffii qabdan gaaffiin gaafattan waa'ee sifa rabbii taniin amma dubbadhe qofarratti rarra'uu qabdi. Waan kanaa alaa waan fatwaa Sheekh Anwar fi Anas qabdi. Ammallee waa'ee sifa rabbii maqaa Allah qabxii sadaffaa Allah maqaan isaa tilmaamaan kannuu fi hin ta'u irratti waan hin dubbadhe qofarratti gaaffiin teessan ta'uu qabdi. Kana ala waan dabarsinellee yoo ta'e uumaa rakkoon qabu. Waan ganaa sifa rabbii keessaa itti dhufnuu fi waan maqaa rabbii keessaa itti dhufnu yoo kan gaafattan ta'e ammaaf hin qeebalu yeroo ofirraa gubuutaa sagantaa itti aantu keessatti qalbiin